Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun egaa akkuma isin beektanii sagantaa Galoo Showtiin torbanii isiniif dhiyaatudha. Har'as keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtiin keessanii amma dhumaatti ana wajjiniin haa ta'u. Keessummaan koo har'aa nama isin karaa garaagaraa kitaaba barreessuutiin tajaajila isaaniitiin kitaaba isaan barreessan immoo dubbisuutiin beektanii Dr. Zarihuun Gabree qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Mee hamma dhumaatti nu hordofaa. Tole jettanii waamicha keenya kabajuutiin gara istiidiyoo keenyaatti baga nagaan dhuftani. Fayyaa taasinis eebbifamu. Namoonni egaa akkuma dura isiniif kaasee kitaaba isin barreessitanii barreessaa kitaabaati isinii anis amma tokko dubbisee akka ragaatti of harkaan qaba. Kanneen isin beekan baay'inaan tajaajila isin tajaajiltan alattis kitaaba isin barreessitan dubbisuutiin baay'een isin beeku. Mee anis kallattiidhumaan gara yaada kitaabicha wajjin wal qabsiisee ergaa kitaabicha keessa jiru wajjin isitti dabarsa. Kaayyoon barreeffama waangoo dhaloota jedhu sun maal ture? Baay'ee fayyaa ta'a. Waangolii dhaloota mancaasanii kitaabni jedhu kitaaba xiyyeeffannaan isaa baay'inaanii waldaa kiristaanaa fi addumaan immoo dargaggoota irratti kan xiyyeeffatu ture. Sababi isaa waangolii dhaloota mancaasan jedhee kan inni kaasee fi waangolii macaafa qulqulluu keessatti wayinii hidda isaatii muka isaa alanfachuudhaani akka inni ijaan godhanne kan godhan akka jiranitti macaafni qulqulluun dubbata. Borii isaa akka inni hin daraarre akka inni ijaan godhanne kan godhanidha. Bara jirru kana keessatti dhaloota kanaa waldaa kiristaanaas akkuma kanaa miidhuu kan danda'u, egeree waldaa balleessuu kan danda'u maaltu jiru isa jedhu yaaduudhaani. Isa kana immoo akkamittiin waldaa beeksisuu hin danda'a. Rakkoo amma mudataa jiru, rakkoo amma mul'achaatti jiru, rakkoo amma gara waldaa kiristaanaatti dhufaa jiru. Tarii namoonni akka gama ta'umsa isaa duwwaa arganii al ta'umsa gaafan jiru negeetiif saayidii isa jennu kan hubachuu dadhabanii hin jiraatu. Isa kana akkamittiin fooyyessuu dandeenyaa isa dhufanii kitaabicha barreessee wantoonni achi keessatti qabatee inni jirus wantootuma kana fakkaatuu fi rakkoo amman dudubbachaa jiru kana hiikuu danda'a wantan jedhee yaaduuf wantan arguuni achirraa kaa'e. Akka gaaffiitti yaada kana kan hin kaasee fi tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessa jira yookaan immoo alaan kan mul'atanii namoonni isa amma maal akka arrabsootti kan isaaniitti waangoodha kan jedhan iyyuu gama tajaajiltootaatiin. Isa sanarraati adda moo yaada biraa qabataniitu kan isin kan mata duree kana kaastaniif? Inni guddaan namoonni akka jedhanii wal arrabsuu danda'u. Bargeetti macaafa qulqulluu keessa iyyuu akka ittiin kan kaa'ame jira. Kan waangootiin jedhame iyyuu jira. Garuu inni guddaan isa tuun ta'ini wayinii maasii keessaa balleessuu kan danda'anii jira jedha sagalee waaqayyootu achi keessa kaa'eera. Namni dubbisu argachuu danda'a. Isa isaan achi bakkeedhaa dubbata ituun ta'e isa macaafni qulqulluu waa'ee isaanii kaa'ee jiru balleessaa isaan balleessuu danda'an miidhaa isaan miidhuu danda'anii isa inni kaa'e irratti xiyyeeffadheen kan inni. Akka arrabaatti fayyadamuu waan kastan qabda kan. Akka arrabaa miti. More educativeedha. Caalaatti wayee afuuraati. Wayee dubbii waaqayyooti. Sanaan baay'ee namatti tola. Kitaabota kan biraa barreessitan keessanii kitaaba afaan Ingiliffaatiin barraa'e ni jijjiiru. Approach kitaaba jedhu sunii fi mata duree kana wajjin wal qabate Ingiliffaan kan barraa'e sun. Kitaabni Ingiliffaan barreeffamanii jiru. Kitaaba lama jiru. Already ammayyuu Amazon irra jiru. Biyya gara biraatti maxxanfame. Xinnoo horii isaa tolkaadha. Jarri horii isaa ol kaasaniiti achirra kaa'anii jiru. Aniyyuu argeera dura doolaarii 61 tokkoon kaa'anii akkan keenyaatti badaa'u waan nama naasisuudha gaafan keenyatti hiikamu. Horiima guddaa godhanii kaa'anii kitaabi isaa baay'ee cimaayyuu hin barreessine gaafan barreessanii garuu isaan horii isaa baay'isanii guddisanii kaa'anii abortion and evangelical Christians dha. Abortioniin kun abortion and evangelical Christians jechuun ulfa baasuuf waldaa kiristaanaa kan jedhudha salphaamatti. Ulfa baasuuf waldaa kiristaanaa jedhee kanan kaa'ee yookaan immoo irratti hojjedhe biyyoota adda addaatii falmaa jiru. Namni yookaan immoo
ulfi garaa keessaa mucaan garaa keessaa lubbuun qabdu akkuma xannachaati baasuun hin danda'amaa jedhanii yaadu. Dhugumatii akka jedhaa sagaleen Waaqayyo dubbiin Waaqayyo akka jedhaa maaliidha. Namoota kanarra immoo namoota ulfa baasan irra immoo maaltu ga'uu danda'a? Rakkooleen jiran maal fakkaatu? Xiinsammuu isaanii irratti rakkoo maalii ka'a? Fayyaa isaanii irratti rakkoo maalii ka'a? Miira isaanii irraa rakkoo maalii geessisa? Isa jedhu more scientificidhas, research basedhas, darbee immoo spiritualidhas karaa gara biraa. Afaan Ingiliffaa filatanii barreessuun keessanii barreessitoota afaan Oromoo biratti maal fakkaata? Ilaalcha akkamii qaba? Egaa dhuguma assessmentiin hojjenne. Maali yaaddu wayee kitaaba kanaa isa barreeffamee jiru kanaa jedhee namoota hubadaa hin qoranne garuu gaafa ofii kooti ilaalu namoonni baay'een waan hubatan hin fakkaatu maaliif hin argine waan ta'eef. Achitti hin argee kaampanii tokko jira isatu fuudhee in ilaale nan maxxansaa amma waan gurgurame irraa immoo siinan ga'anaan jedhee kanaaf kaampanii sanatti hin kenne taansee sammas afaan Ingiliziitiin risk behaviors and Ethiopian University students kan jedhu irratti tokkoon akka barreessuu godhe innis jarumatu fudhatee maxxansanii amma innis Amaazonuma irra jira. Ilmaan Oromoo ergaa isin qabdan kana bira ga'uuf akkamitti adeemu? Isin Ingiliffaan barreessitanii warri Ingiliffa kana dubbisanii hiikkachuun isaa isaan rakkisu akkamaa godhani. Kunuun barbaachisu kitaabni kun ergaan isaa. Baay'ee gaarii asaafis immoo afaan Oromoodhaanii kitaabota 2 barreesseera. Baay'ee importantii kan ta'ani. Inni guddaan inni amma fakkeenyaaf risk behaviors and HIV/AIDS among Ethiopian University students jedhu innis kitaaba researchii irratti kan hundaa'edha. Garuu baay'inaan barattoota yuunivarsiitii gargaaranis namoota leevelii sanarra jiranii maaltu jira gaafa yuunivarsiitii galluu maalirraa of eeggannaa kan jedhanidha. Akka biyya keenyaatti akka namoota keenyaatti immoo yoo as deebine ilaalle kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman warra gaggeessaa jijjiiramaaf dhalatee waangolii dhaloota mancaasanii ammas immoo kitaabi tokko yoo Waaqayyo jedhe dhiyootti mana immoo korranna yaalla. Isaan kun afaan Oromoodhaani. Garuu immoo afaan Amaaraattis immoo kan geeddarame jira. Afaan Amaaraffaatti kan geeddarame translated ta'ee maxxanfame jira. Inni kun immoo biyya keenya keessatti hin gargaara kan jedhamee yaadamudha. Garuu warri sun ishuu guddaa ta'anii kan isaan ilaalamanii namoota xinnoo gara yuunivarsiitii jiran waan ta'eef dubbisanii hubachuu danda'u. Kan uummata gargaarus jira. Kan gara leevalii yuunivarsiitiitti immoo jarritti fayyadamuu danda'anii more research based kan ta'e jechuudha. Wanti qabatamaa yuunivarsiitii keessa maaltu jira kan jedhu hubachuu danda'u barattoonni baratanii gara fuulduraatti immoo soft copy isaas bifa adda addaatiin ittiin gahuu dandeenya. Qaqqabaadha. Akkana akkasumarraan akka waadaatti hin galchine dabarra malee gaarii miti. Mee kitaaba gaggeessummaa jedhu sana keessatti waa'ee gaggeessitoota wajjin waan baay'ee kaastaniitu gaggeessaanii gaggeessummaaf dhalate maaltu akka irraa eegamu. Kana malees immoo gaggeessitoota milkaa'an akka fakkeenyaatti kan fudhatan qabdu kanneen akka Maartin Luuter fa'aa kan akka Mahatma Gaandii kan akka Mandiillaa fa'aa biyya keenya keessaa immoo Qees Guddinaa Tumsaa fa'aa kaastaniitu. Gaggeessaa kana wajjin wal qabsiisnee gaggeessitoonni gaggaariin dhiibbaa gaggaarii biyyarra gahuu kan isaan danda'an yoo akkam ta'edha dhiibbaa kamimmoo geessisu. Gaggeessummaan dhiibbaa geessisuun yookaan immoo dhiibbaa geessisuuf gaggeessaan tokko kan danda'u hiikama gaggeessummaa sanaa sirriitti beekuutu irra jiraata. Gaggeessummaan dhiibuutu hin ta'in dhiibbaa gaggeessuudhaan kan definitioniimti salphaa ta'eyyuu hiikamti isaanii salphaan iyyuu. Gaggeessummaan duuka buutota horachuutu hin ta'in gaggeessitoota horachuudha. Nama si duukaa bu'an horattatu hin ta'in nama gaggeessan si'a 100 loltee mootatu hin ta'in namoota stamina mo'ichaa qaban sana horachuu danda'udha. Gaggeessummaa jechuun. Gaggeessummaa jechuun akka achi keessatti ilaallee nama tajaajiluu jechuudha. Servant leadership seennu jechuudha. Maal jechuudha servant leaders yookaan immoo servant leadership akka gaggeessummaatti gaafa kaafnu
servant leadership gaafa jennu maal jechaadha yookaan immoo servant leaders jechuun maal jechaadha? Iddoo irratti utuu hin ta'in hojii irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Salphaamatti. Namni tokko dhiibbaa geessisuudhaa fi iddoo irratti xiyyeeffatee kan deemu utuu hin ta'in hojii irratti xiyyeeffata yoo ta'e, nama irratti xiyyeeffata yoo ta'e, nama geessisuu irratti, nama guddisuu irratti, nama jijjiiruu irratti xiyyeeffata yoo ta'e, geggeessaan suni jijjiirama fiduu danda'a. Aarsaa of gochuudhaaf qophaa'aadha yoo ta'e, aarsaa nama gochuu utuu hin ta'in aarsaa of ofiisaa gochuudhaaf. Geggeessaa sirriin namoota aarsaa godha utuu hin ta'in ofiisaatii aarsaa ta'uudhaaf. Namoota amma maqaa isaanii dhoofne kuni ofii isaanii aarsaa godhani. Baay'ee isaanis kaasuu dandeenya biyya lafaa kanarraa. Kanaaf namoonni akkasii kuni namoonni geggeessaa sirrii ta'uu danda'an ammati naa kaaftee fi namoota mul'ata qabanidha. Har'arra dabarsanii bor namoota arguu danda'anidha. Ofii isaanii duwwaatii arguu duwwaatii hin ta'in naannoo mul'ata sanaatti nama ijaaranii isa isaan argan sana arguu akka isaan danda'an gochuudha. Namoonni geggeessaa sirrii ta'uu danda'ani. Geggeessummaan of fooyyessaa deemuudha, of guddisaa deemuudha, of jijjiiraa deemuudha. Yeroo of jijjiiraa deemtu nama gara biraas hin jijjiirta. Geggeessummaa kana wajjin wal qabsiisnee geggeessaan kuni carraa argatetti kan fayyadamudha moo waamicha kan qabudha? Akkuma walii galaatti jechuudha, akka biyyaattis akka waldaattis. Geggeessummaan ilaa amma controversialidha inni taasaa jirtu kun. Controversial jechuun kan wal falmisiisu jechuu kooti. Amma namoonni tokko tokko geggeessaan hin dhalataa jedhu. Tokko tokko immoo barumsaa jedhu. Garaanaaf immoo lamaan isaati. Jechuun amma natti kaafte jechuudha gara sanatti gaafa finnu. Geggeessaan hin dhalata taanaan barumsi isaan barbaachisu, barumsa taanaan immoo kennaan isaan barbaachisu. Ati Waaqayyo gaafa si uumee waan sitti kenne qaba. Tokko tokkotti waan tokko kennaa taalentii kan jedhamu jedhamni macaafa qulqulluu keessa. Waan sitti kennu qaba Waaqayyo. Waan ittiin si uume qaba. Amma identify ati beekisi beekuus dhiisi Waaqayyo waan si keessa kaa'e qaba. Wanti inni si keessa kaa'e sun immoo barumsaaniti bocama. Hubattee? Kanaafi namni tokko waamichaa jennee dhiifnatu hin ta'in barumsi isin barbaachisaa garuu inni guddaan nu ilaallu macaafa qulqulluu keessatti hojii deebine ilaalle dhuguma sirriidha waamicha. Waaqayyo Musee hin waame mitire saba koo maal goota jedhe hin geggeessitaa jedhe. Garuu Museen achirratti on the way namoonni adda biraan immoo isa barbaachisan namoonni isa gorsani. Ati duwwaan kana godhinii namoota karaa adda addaa kaayii warra kaanii hangafa 100 hangafa 50 akka ittiin kaayitii warra si gargaaranii. This is education by itself. Kun mataan isaa amma barumsa anaaf. Akkaataa inni itti hojjetu immoo waamicha Waaqayyo isa waameera. Abbiyyuun isaa immoo dhufeeti Musee ati guyyaa guutuu maaliif teessee faradaa ooltaa yookaan murtoo laataa ooltaa hin dadhabdaa. Yoo akkas gootee namoota adda addaa keessa ilaa akka ittiin sadarkaa kanaanii caalaatti milkooftaatti hin jedhe. Kanaafiti waamicha Waaqayyootis barumsaanis kan fooyya'udha. Garuu carraa margateef namni inni jedhamu kuni al tokko tokko nama rakkisa. Maal jechuudha carraa argate jechuun ituma deemanii karaarra deemanii waamanii yoo ta'e inni kun gaafa dhufu pirezidentii biyya Gaambiyaa 2011 natti fakkaata BBC Focus on Africa kan jedhamu wajjin haasaa ture. Ani jedhe akka Muhammad Gaddafi miti jedhe. Haa tokkoon sodaadhu jedhe. Ani akka Hosni Mubaarakis miti an tokko namni nan gootu jedhe. Yoo Waaqayyo jedhe yoo Rabbi jedhe biyya Gaambiyaa jedhe waggaa biliyoonii tokkoon bitaa jedhe. Garuu baay'ee iyyuu hin turre irraa ari'anii uummanni Gaambiyaa namicha samma jiru kana kaa'anii tarii namoonni al tokko tokko waan haasa'an hin beekne jiraachuu danda'u. Maaliif akka geggeessan eessatti akka geggeessan namichi kun dingatumatti gore waan ta'eef eessa akka dhaqaa jiru beeku nama tokko amma maal jechaadha amma naan gaafa karaa irratti na argitu yoo naan karaa irratti na argitee kottu adda nan naqa jette mana shaayiittis na geessita because lafa dhaqaa jiru beeku. Namni karaarraa waldaatti isa goru inni buyyuu yoona waldaa keessaayyuu
kan biyyaatti isa goru achi keessaa sin dhibu haala adda addaatiin jechuu kooti beekamaadha kuni namoonni kuni eessas akka dhaqan hin beekanii eessattis akka nama geggeessan hin beekanii koozii jeequmsaati karaa hundumaayyuu karaa waldaas haa ta'u karaa biyyaas haa ta'u karaa isaayyuu haa ta'u burqaa rakkinaati kanaafiti geggeessummaan salphaa miti it's not simple itti yaaduu barbaachisa istiraatiijii barbaachisa kanaachi nama tolii gadi si gootota amma geggeessaan istiraatiijii hin qabne eessa akka dhaqu hin beekne tokko addanaachi si darbata dhugaadha seetechi darbata inni gamaanaa ammoo sobee as si darbata kana gidduutu si kollaanii lafaan si dha'u maaliif yaata istiraatiijii hin qabdu karaarra deemtu beektu namoota si fuudhee deemaa jira kanaafiti geggeessummaan salphaa miti akkatti yaaduutu nurra raasa. Sila waa'ee Musee kaasanii turtan yaal takkaan gara duubaatti sin deebisamee yaada siin kaastan sana wajjin jechuudha. Musee taanee Iyyaasuun fa'aa dhufaniiru. Bara Iyyaasuu booda immoo geggeessaan yeroo muraasaa fi hin dhufne. Dadhabina Iyyaasuu sun wajjin wal qabatee sabni gidduutti miidhameera. As gara biyya keenyaatti gaafa naannofnu biyyi Itoophiyaa keessa immoo Oromiyaan jirtu kuni geggeessaa akkamii barbaachisa? Wayii geggeessaa cimaan ta'ee geggeessaa akka isaatii waan kaafate hin qabu boora akkamaa ta'u sabni kun akkamitti ilaaltan akkama jirtu kanatti biyyi kuni akkamaa ta'u. Baay'ee gaariidha. Inni guddaan nuyi amma kaafnuyyuu geggeessummaa jechuun sila kaaseen ture geggeessaa jechuun duuka buutota horata miti namoota utubanii tumsan horata duwwaa ituu hin ta'in geggeessitoota horata. Xiyyeeffannaan geggeessummaa inni guddaan namoota borii horuu danda'udha. Namoota ga'eessota gochuu, nama ga'eessa gochuu, nama lafa inni hin jirretti jiraachuusaa akka namni hin beekne nama gochuu danda'u ta'utu irra jiraata geggeessaan. Jiraachuusaa akka namni hin jirre jechuun maal jechuudha? Anammani yoon geggeessaa ta'e atis geggeessaadhaan inni sunis geggeessaadhaan inni kunis geggeessaadhaan we are all leaders. Hundumti keenya iyyuu geggeessitoota waan ta'eef anachi keessatti akkuma nama tokkoottan jira malee yooman geggeessaa ta'e iyyuu ana duwwaa miti ishee mataarraa haadanii asittan bifatan dur ijoollummaa keessatti mataan irra hin jiru hundumtuu irra hin jiru ishee duwwaatu mul'ata akkas ta'uun irra hin jiraatu geggeessaan ofiisaa duwwaati kan mul'atu tun ta'ini namoonni baay'een biraa kan ka'an ta'utu irra jiraata namoota kana irratti invest gochuutu irra jiraata yeroo akkas ta'u maal ta'a yoo har'atu hin jirtu taate yoo har'a geggeessaan sun hin jiru ta'ee no problem. Isa kanatu jira kunoo. Isa sanatu jira kunoo. Sababni isaa hundumtuu ga'oodha geggeessuudhaaf. Tokko kun lammaffaa geggeessaan kana gochuu hin dandeenye akka ammas sila kaaftee turte gaappiitu uumama. Gaappii jechuun isa kanaan dura turee fi sammaa gidduutti walankaakatu uumama jechuukooti. Namni hin jiru. Isa kana balleessaan isaa eenyu geggeessaa dheengaddaa sanadha. Gadi fageenyaan namoota borii ilaalee irratti hojjetee irratti invest godhee barsiisuudhaan ta'uu danda'a. Fakkeenya ta'uudhaan ta'uu danda'a. By the way geggeessummaan afaan duwwaa miti jireenya fakkeenyummaatti argisiisuudhaan practicalitti argisiisuudhaan amma macaafa qulqulluu keessatti yoo fudhatte Yesuus Kiristoosii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo fudhatte practicalitti argisiise afaan duwwaadhaan isa barsiise miti. Jireenyaan afaaniin hin barsiise taa'ee barsiise gaara irratti ol baasee isa booddee immoo of duukaa deemsisee wayee kadhannaa yoo fudhatte wayee namaaf kadhachuu yoo fudhatte wayee seexana ifachuu yoo fudhatte wangeela lallabuu yoo fudhatte deemanii lallabanii deebi'anii riippoorti godhanii riippoortii isaanii kana irratti immoo koomenti godhee caalaatti guddisuu yoo fudhatte hunduma isaa yoo fudhatte fakkeenya gaarii isarraa baruu dandeessa. Kanaafiti geggeessummaan inni guddaanii ofii keeti duwwaadha mul'achuutu hin ta'inii akkati jiraachuu keeyyuu amma namoonni hin beeknetti nama geessisu ta'utu irra jiraata geggeessaa sirrii. Geggeessummaa kanarratti ka bareedaa kennaa jirtu geggeessaan akkamii akka saba Oromoof keessumaa saba keenya kanaaf maa akkamiitu barbaachisa akkam malaaltan kanatti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Isuma nama dubbadhee kana alatti dha jedhee yaadu. Amma geggeessummaan tokko inni guddaan gochuun nurra raatu nama mul'ata qabu ta'utu irra jiraata.
nama istiraatejikii ta'utu irra jiraata. Maal jechaadha kuni mul'ata jechuuni where are you going? Eessa dhaqaa jirta? Maa inni mul'ati kee immoo? Mul'atumti ati qabdu sun iyyuu maa inni? Maal gochuu barbaadaa jirta? Tokko kun. Lammaffaa irratti mul'ata sana bira ga'uudhaa fi daandii riqicha maalii ijaarte? Where is the bridge? Har'aa fi waa'ee yaadde sana bukkee ga'uu fi maal ijaarte? Kan hin qabdu taanaan mul'atuma iyyuu qabaatte kan hin qabdu taanaan ammas rakkisaadha istiraatejii hin qabdu taanaan. Rood maappii karaarra deemtee iddoo sana geessuu hin qabdu taanaan. Abbaa fedhe tolii gadi si rukutee baay'een turtu kan kuftu. Geggeessaan mul'ata hin qabne, geggeessaan istiraatejii hin qabne, namni tokko waa dubbata yookaan an beekaadha dhufee waa sitti dubbata yookaan waa barreessa. Dhugaa sitti fakkaata. You go that way. Gara biraan immoo waan tokko godha yookaan waa bahee dubbata. Isa booddee shift goota. Akka pendulemii olii gadi rukutaniiti maaliif ati onnoo hin qabdu? Ati istiraatejii hin qabdu, ati mul'ata hin qabdu. Akka nama akka pendulemiitu si taphachiisanii at the end of the day sifa jechanii lafaan si dhawu. Kanaaf geggeessaanii waldaafis jedhii, Oromiyaafis jedhii, Itoophiyaafis jedhii, Afrikaafis jedhii, addunyaafis jedhii. Mul'ata warra qabanii boor dhaloota borii kan qopheessuu danda'anii, dhaloota har'aas kan ga'eessota gochuu danda'anii, dhaloota har'aa irratti immoo hojjetanii boriin kan ga'uu danda'anii tokkoffaanii warra mul'ata qabanii, warra waa dubbisan sammuu keessaa waa qabanii, ani fi beekumsi namaa ammaa skyrocketing samaayitti tokkaa jira. Yeroo ni keessa jirru waggaa 100 har'aa, waggaa 50 har'aa, waggaa 30 har'aa, waggaa 10 har'aa, waggaa 2 har'aa gidduutti haalli addunyaan irra jirtu garmalee fagaataa jira. Always update kan of godhu yoo ta'e malee geggeessaan tokko traditional way waggaa 30 fi waggaa 40 har'aa akka turettanii sanaan hin geggeessatte naani successfully hin taatu. Successfully milkooftu. Maaliifi wanta baay'ee kaasuu nan danda'a akkamittiin akka knowledge'n dabalaa jiru biyya lafaa irratti yookaan ogummaan dabalaa jiru, beekumsi dabalaa jiru. Si galee kanaaf geggeessaan beekumsa isaa dabaluutu irra jiraata. Of ijaaraa deemuutu irra jiraata ofii isaatiiyyuu. Mul'ata isaa mul'ata sirrii irratti ijaaramuu qaba. Istiraatejii sirrii qabaachuutu irra jiraata gara fuulduraatti kan isa deemsisu, bor kan isa qaqqabsiisu. Na hubattee? Hundumaarra immoo hundumaarraa jijjiirama fide yoo itti kaate tattaaffii fi sammaarraa addan ba'u. Baay'ee hojjechuuf baay'ee tattaafachuu sirra jiraata. Dhaloota boriigaa kanatti qopheessitu ofii kee dura qopheessuu danda'u sirra jiraata. Ofii kee qopheessitee dhaloota borii irratti hojjetta. Namni borii hojjechuu danda'u nama har'aa qophaa'aa ta'e duwwaadha. Geggeessaa har'aaf qopheessee. Amma isin amma akkuma amma kaastanitti gama lamaaniin iyyuu geggeessaan ofii dura ijaaramee biyya ijaaruu nama ijaaruu danda'a. Walumaa galatti yaada isin kaastan jechuudha. Mee gara waldaa kiristaanaatti immoo isin deebisaa biyya kana ceesisuu keessatti yookaan biyya kana utubanii dhaabuu keessatti carraa waldaan kiristaanaa Itoophiyaa amma qabdu kun gara fuulduraatti qabdu maali? Kunis egaa amma salphaan ta'u inni guddaan beekuun carraa isheen qabdu maa inni seeru beekuudhaaf gara sagalee waaqayyootti deemuu nama barbaachisanni kuni. Dubbiin waaqayyoo maal jedha sagalee isa kanaa seeru beekuutu barbaachisa.